Ashama akkam jirtu kabajamtootaa hordoftoonni chaanaalii Tsiyaatuuf ani nagaa kooti bakkuma jirtanitti nagaan isiniif baay'atu jecha har'a viidiyoo biraatiin dhufeetan jira akkuma agartanii rifeensa koo kana dha'achuudhaaf dhufeetan jira jechuudha. Kanaaf waliin dha'annu ani akkuma beektan rifeensa koo dha'achuu baay'een jaaladha. Kanaaf har'a isin waliin dha'achuu tan barbaade. Akka itti dhaadhu walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Na waliin tura. Akkuma beektan rifeensa keenya dha'achuun mataa keenyaaf faayidaa guddaa qaba jechuudha. Rifeensa keenya caccabsuu akkasumallee rifeensa keenya ni bareecha jechuudha. Inni kan biraan rifeensa keenya nu dheeressa. Miidhagina rifeensa keenyaatiif rifeensa keenya dha'achuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf na hordofaan isiniin jedha. Akkuma agartanii gara kana saaqadheetan jira. Kun akka agartanitti haala kanaan addaan baafadheetan jira jechuudha. Sababni isaa gidduu kanatti dha'uutan jaalladha. Garuu utuu walakkaa kanaa kaafnee saaqnees hin dandeenye jechuudha. Garuu akkanatti fakkaatutti jechuudha. Yeroo baay'ee wantan tarii kanaaf laata jedhee shakkutu jira. Asirraan tan akkas walakkaa kanaan saaqee mataa koo dhaadhan ture gara kanaaf gara kanatti jechuudha. Quxuxuris yoo ta'e shurrubbaas yoo ta'e. Garuu mataan koo asiinii sababa isaan beeku malee naphatee baay'ee naphatee tariitii sana siin saaquu filaata jedhetan gidduutti dha'uudhaa fi haala kanaan quxuxuriisaa haala kanaan gidduutti dha'uufidha jechuudha. Isinillee tarii mudannoo akkasii yoo qabaattan hin beeku. Kanaafuu gidduudhaa tan hin dha'a jechuudha nama. Tokko haala agartan kanaanii xumureetan jira jechuudha. Sirriitti jabeessitanii kaasuu qabdu jala saadhaati jechuudha. Kan isin jalaa hin laafnetti. Sattaanu amma quba kodhaan addaan saaqa jechuudha. Akkan sirriitti saaqume isin ilaaltu. Sirriidha. Yeroo baay'ee haala kanaan adda baasuu wanta na rakkisuu fi harkuma kun fayyadama.
Akkuma agartanii gara kana dhaadhii fixee kan jira. Kun akkuma argitan rifeensa koo haala kanaan dhaadhee xumureetan jira. Mee maal jettu? Bareeda jedhee yaada akka kootti jechuudha. Kana fakkaata. Dhugaan isinitti rifeensa keenya dhaachuun faayidaa guddaa mataa keenyaatiif qaba. Dheerina mataa keenyaatiif, miidhagina mataa keenyaatiif waan hundaaf iyyuu ni fayyada jechuudha rifeensa keenya haala kanaan dhaachuun. Egaa nama akkuma agartan rifeensa koo haala kanaan dhaadhee xumureetan jira. Kan nama sirra deebi'ee sitti immoo bareeduu fokkisu dantaa isaa hin qabaatinaati amma isinii danda'ametti rifeensa keessan dhaachuu yaalaan isiniin jedha. Maaliif baay'ee faayidaa qaba isa dhugaan isinitti himaa rifeensa keenyaaf baay'ee faayidaa guddaa waan qabuuf rifeensa keenya haa dhaannu isiniin jedha. Ofirratti beeknee dhahuunis nu rakkisa kan jettanii yaadda yoo ta'e homaa tokko waan rakkoo hin qabnee fi akka barbaadanitti dhaadhaa waan na hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jaalladha. Baay'ee.